الله استركي إمامو على اللي شند سو نفسي أتجنكي إمامو شفاعة عمي هون شاندي اللم كنبي ليلى إمامو شلمو يعني جنك ساعتك الله استركي إمامو على اللي شند سو نفسي أتجنكي جالني تيجينه سودا يجينو رايا وري بدمني تيناس ما يجتادم يا سبحان الله وان كان فرمادا أما نموذج تجرو نموذج كينيا تجرو نتي ليبا قولودا اتماعي مودا نمنون أجري دا والغرغارودا أما ميون كنا نتيجة لغاتي في سن nama soman dan bene takka kotiya tarebu oda ofirra gala baye gara nama nyatti lakki dabaddu bakka kan lakki bakka kina bira dabaddu bira dabrina ajinge te oma dumatte aganuma ate kara dabars abbetu kara jira dabars adetu kara jira dabars ummanni ummata buna qabe akkana tata ummata kana malif gaddama ummanni kunni buna obasa jiran lakki ko kaddami afaan leenci akka kiyyaa kun kino afaan qabaana asa abbaa barbaadetti haasaya ottu bira dhaabat dhugaadha namni ichi jiru ibsaa dhugaa maayikii biroon dhume yaa galatooma wallaahi amata kana beeyta warri majlisaatilleen hedduu hajjii xaaxaarraa bilisa taatee jaaniiti hedduu akka namni abdatee ifirraanfachiisu nama godhani ka ingilti natsaa hajji jaanii hedduu beeksisa hedduu irra deddeebi'anii godhaa turanii akkuma beeytan namni keenyaas manguddoo fi nama jaareetu nama dulloomeetu hajjii dhaqaa amata meeqa maallaqa walirra kaayyatanii jiruu isaanii hunda maallaqa walitti qabataniiti hajjii godhanii namni keenya ammaas irree hedduun warri hajjii godhu rakkinni kun bakka irraa dhufu ummata baadiyyaati ummata baadiyyaa ka rabbi sodaatu ka amantii fi qabatuutu lafarraa ka'ee maallaqa walitti qabee godha ummanni kun jireenya magaalaan beekan akka itti liiftii horuun beeku akka itti hulaa rimootaan banatuun beeku wallahi hedduu rakkoodha sheekha roobe gaafii akkasii gaafadhume daga shono sheekarobe ina geesami sheekarobe ina geesa gaafii akkasii gaafachuu fedha ayyee sheekarobe nuti haga dandeenyu ummata keenyaas ni gargaara majlisa irrattis dhiibbaa goonaa namni warri majlisaa ramade nama 100 irratti nama meeqa takkaan nama 50 irratti nama meeqa sila namni guddaa asfasaanin majlisa kan nama jalatti ramadame nama hangam ni geemee waan majlisni jechaa jiru tanaas karatti deebi'u akkasiin jedhe amma lafaa ka'aa jira nama bade kanaa sila majlisni maal godhuu qaba yuunifoormii ittiin qabu yuunifoormii wayii ummanni tatawureetiin ummanni bakka biraa yuunifoormii qaba yuunifoormii hidhatee deema wal soqa sila yuunifoormii godhatuudha qaba sila akkasitti kennallee madiinaa wayitadha inni qabrii godhuudhaan ziyaaruun dandeen maaliif jennaan tasriya gaafatan warra majlisaa irraa gaafatan waraqaa gaafatan achitti chaappaa ittiin hin hidhooyna jaan ummanni tatawuree ammoo moobaayila irratti tasriya ofiitiin deemu kunniin ammoo wanni hin qabu namaan kennu kunillee waan guddachuudha qaba adaduma zamanni ammoo hin tatawuree majlisni illee tatawuruu qaba waan kanallee suutuma guddatan suutuma wal gorfanna siigalee wanni asitti ammoo hin godhan wanni majlisaa jennee wanni asitti hiinu amma garaa keessaatiin wal haasofsiifna malee wanni asirratti hiinu qabnu namni keenya alhamdulillah waan duraan hin argin argatee jira manallee bareeda gale minibaasiin deemaa jira bareeda deemaa jira akkanuma jedha wal lafaa ol lufaa jira wal qabadda ammaaf ummata keenya kana qalmi guyyaa ga'e kana akkam gootanii hanga qabduun qarqaarii walitti kuusi nama tokko sii goonaa nama silaa irratti amantu akkasi eeganaa irraa fuudhee nama sanirraa amaanaa akkasitti irraan nama re'ee kennuudha wayya hedduun nama wallahi birriin qabu soobarraa na gaafatan hedduun nama birrii Itoophiyaa harkaa qaba akkatti sharafatu hin beeku gariin nama hedduun aksarri ammootiin hin qabu birrima warra baadiyyaa dhufu kana
لكن ولا سمون أنكم نجالا سمون ربي نتمبه كجان سمون Kakabu syarafam kam. سبحان الله والله جرين يوم تخينيا كمل جرانا منياتا حجين تنبيتا أركانا في شروط كبدي شروط نساني يو إنجو تمني حجمان كرشيكم الإبسدي في كودشاني هانغ شانتمي باساني ديمانتون osoo namarraan qeebala min qullaa galuunis ni jirti obboleeyyan keenya duraan anarraa mataadha namni majlisa abdatee majlisni keenya amma eega dhaabbate amataa hunguunne baatii 10 takka eega dhaabbate ummanni kun nu malee waan takkan qabdan joolleen iqaamaa qabdu joolleen oromoo tanaannaa makkaa jirtu akkamitti wal gurmeessitanii akkuma dur hujjaaja gargaaruu turtan akkuma hujjaaja bira dhaabbachuu turtan warri silatu namni biraa naannoo biraati seenuu danda'u beeyta joolleen teenya makka keessa hedduu jira akkasuma shabaabni carraa argatee warra biyyaa kana wajji hajji dhufes wal gurmeessee jechu manguddoo tana yoo jala dhaabbatanii gargaaran malee amata 2018 2018 namni ganda keenyaa tokko haadhaa fi ilmoo wajjin dhaqe haati duutee haati addaa badanii haati duutee mucaan hajjii fixee haadha barbaadee dhabe eega hajjii fixate booda reefka isii hospitaala geessanii kunoo reefki isii as jira jaaniin wallahi hajjiin ummata keenya akka malee nama rifachiisti tanaaf obboleeyyan keenya nutiis warri biyya namaa biyya gurguddattee jirtu hanga dandeenyuun hajjii tana akka irraa qeebalamtee gara nagayaatiin hajjii godhanii biyya isaaniitti galan hanga dandeenyu waan dandeenyuun daan haa gargaaru maaliifi qarshiin 315 waan hajjii nama goosisaatii miti biyya teenya miskiina hangas gabbuusan malee doolaarri hin jiru riyaalli hin jiru diinaarri hin jiru dirhamni hin jiru yuuroon hin jirtu ummanni kun qarshii teenya ta Itoophiyaa ta faayidaan qabne san baadhatee deemu jira hanga dandeenyu ummata kana sagalee haa taanuufi majlisni keenya haariya amma takka jee lama jee dalagaa karaa qabsiifachaa jira dalagaa hunda osoo majlisa irratti hin dhiisne ummata kana bira dhaabbannee akka isaan hajjii isaanii ta'amata meeqa hawwaniif ta'amata meeqa dheebootaniif tana shuruuxaa fi arkaana isii guuttatanii godhanii galan haa goonuu isiniin jaa yaasiin dubbadha ayata kanadha isin hundi dhiifama wallahi iddoo garaa nama nyaata. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bayanama waaso isiisa nama gargaaraa nawaanas mucayyoo ammootiin haadhateen ammootiin bulii sadii dhabnee jiran bulii sadii dhabnee jiran haadhateen waan jedhan dhageettan bulii sadii waliin argine bulii lama waliin argine jiran ammoo qaallichallee bulii tokko tana buute mana sireen dhufnee jiran eessa bulaan beekan karaa baddeeginu akkanatti uffata hiiraamaatiin nama bada jira gammaan argamne qulfii itti qollofee qulfii fuudhee nama afurii qollofee gammaa harama keessatti bade ummanni uffata hiiraamaa asitti namni irraa qayyade siree irraa bu'ee namni lafaa fi jedhe manguddoo inni yoo kan qayyaranne yoo haga ammaan qayyaranne olii gadi deemee taa gara wallaalee kun garaa nama nyaata sigalee kanaaf ammoo ummata keenya kana hoo warra ammootiin waan qalmaa warri makkaa ay jiranii warri makkaati nu dubbisaa warri makkaa nu haa dubbisanii riyaala ammaa garandame haa qarqaaran maal goonaree nama rakkina akkana nu hime nama baadiyyaarraa dhufu abbaa keenya akaakileeteen as ta'anii mimmaan buusan maanguddittii sun amma wayita gabba'u na qabanii sheeka rabbii jedhi soomallee hin danda'u birriillee takkitti hin qabu naan jette waan ammoo wanni godhu wallahi akkana naan jette birrii takka hin qabu soomallee hin danda'u akkam godhu qaallichas taa'ee kun birrii takka hin qabnu nuun jedhe laan nama bulii lama sadii badee jiraatu algaa wallaalee maal nyaata maal lugamu namni sun Nammee ka sheeka. wanni takka nyaanni hin jiru sigalee bitachuuf ammoo hin beekan ganaa fagoo deeman laalaa waan kana keessatti Sheekaa Robe akkanumatti turi ibsaa dhugaa Yaasin namni gargaaruu danda'u ajiri akkam akka qabu namni hajjii nama gargaaru. Mee sheeka Robe. Nama hedduudha nama kuma maal ni ga'aniiti hedduudha isaanii. Ibsaa dhugaa namni ajirii maal akka qabu namni nama hajjii jiru nama sinqii itti godhuun nyaataa fi waan takka takkaan gargaaruun ajirii kan qabu ta'ee kaashan. Ani doolaara 100 kanin ergaa ammaan tanan ergaa duuba eenyutu ergaa maqaa qofa naa kanna
أنا ترجع ده دي بتكني أرجع في ميدا بدو أنيو نمني نرجع جو ركون أشتي بكتي أرجتو هنجر rakkoon Mana qabu sinihima dura nama makkaa keessa jiru barbaadanii as baasaa maqaa isaaniitti ergitaniiti nama makka keessa jiru as baasaa gaa. Maaliifin siin jaa ijoollee hedduu jira makka keessa Waraqaanoon hin qaban ibsaa dhugaa maanguddicha waan jedhu caqasaame mee maanguddicha waan jedhu caqasa maallaqa erguun mee caqasime maanguddicha kana waan jedhu mee haasa'a Malakan gabna malaka sarang gabnu dia dulu rage lagi lagi jurut और banki Ethiopia muda kaya lalu muda kiti sampai kalau sobasi udah mungkin amma garage kaba malaka gajuntan daun soguntan daun karena ya daun tidak amma kesini Chogarra kabajan somuntan de no birrin kabu ufi chogarra kabajan manguddicha sille birrin kabu jan asille darwan jira metiman Oromia banki birrin galbanne wa idara in birrin takkalle kam nuten go gate harka kullari birrin takkangam no bintin de abshir akhi abshir Sheikh Arobe wanta kasinja enyu namni masulumma de sankabu enyu yo birri singar garelle enyu ti akka ergamu be wan kana wa kami Sheikh Arobe na daga isa ani naman beekai jira ni nama amana namni ijolle de na bae jira bae na dubbisa rakkon kabu bae jira sirratti agalchani sitti agennani ilal sitti agennani ni kino bis nama kana ragalchi jedhan nama ragalchi jedhan nagette de video simbulis Sheikh Arobe nagette de video simbulis Sheikh Arobe oh ya wanida waralat Sheikh Arobe ila gesa Sheikh ani daga isami ibsa argatu badu Aye waan jennu nuti wanni guddoon beektaa fayyaa teessanii wanni guddoon gammachuu teessanii silattuu namni keenya wal biraan hafu inshaallah rakkina keessa rakkina keenya waan qabnu wal gargaarree hajjii teessan godhatanii galtanii ati nama magaalaa beeku nama lafa beeku nama jabaadha Sheikh Arobe manguddoon teenya tun yeroo isaan booyan arkuun itti garaa nama balleessiti ati jajjabaadhu isaan jajjabeessi ijoollee hedduu makka keessaa beeyna ijoolleen teenya hedduudha isin mee namni wal kakaasne qabeenya walitti haa qabnu nama hedduu jira ijoollee waggaa 20 waggaa 30 makka keessa jirtu jira taniin an beeku nama hedduu jira ijoollee qunnamuu ni nama rakkoon qabuu siin jedha nama hedduu jira amma kun kaallichi maal jedha birrii takkitti dhabe jedhe waa mudawwaraan kan yaradhuun qabu jedheen booya laali mimmaan birri matakkitti qabuu jedha laal birri matakkitti rabbi kiisinnatti hin beeku jedhe nama booyu maal goota mimmaan mee akkam goota Abshir wallahi baay'ee ni ergina maallaqa humaan qabu Omallee sani sinama fageera kon qabu ni ergina Lama fakkeenyaaf namni Kanadaa jirtan walitti maallaqa walitti wanti gootanituma Sheikh Arobe nama wanni inni nu kannatti ergineetuma isaan bira ga'u Ya namni achi jiru beektaa namni achi jiru waa maallaqa waan argatu kana waan hawaasaati jeenee eega ergame namni achi jiru waan hararraa mammeessuu fi kana hin jiru beektaa ittuma erganiituma ajriidha ittuma erguudha. subhanallah wallahi Sani ni ergina faami malleenummaan san isaaniif geenyaan nama maqaa isaaniitti ergo hawaalaa Somaalitti erga Eastern Union maallaqa cinaa guddaa furata sani wani Hawaalaa Somaalitti wayya hawaalaa Somaalitti ergina hawaalaa Somaalitti erga maqaa guutuu fi maqaa isaanii guutuu fi telefoona isaanii kannitaniituma namu hanga dandeessan erga please Sheikh Arobe bilbila keenu barreessi Sheikh Abel nuukhani bilbila keeti ortaan namuu sii faaya waan danda'anitti please Bilbila kan kee asuma jala barreessi Sheikh Arobe bilbila kee jala barreessi. asirratti hin hajamani السلام عليكم السلام عليكم Assalamu alaikum wa barakatuh وانت جاوب يفهمنا قدا جي جمال السلام عليكم شروبي نلاقيتا نقول نفكت موشنا كيس جرا mashina keessa يا jira شيخ ربي أبشر لا لا ما بريسك هنا اللي أقولتي ما شاء الله أشياء كي جرا أكاونتي بكجور سلة يعني بيكو أني غرغراني
Gid wallahi hedduutti dhageemee jira because nama hedduu biyya san keessa rakkina jira. Angara keen dura 200 gargaara akkaawuntii anna Saudi Arabiyaa jiran fakkaatee beeku. Hawala malatti ergitu. No, ani dhageeffadho baleetiti ani fita hawala. Akkaataa ergitaniif ani isiniifin kanna balayeen isiniifin kanna ani ergitaniif akka hawala jira hawalaan isaanitti tiima sheekaa roobee tiimacha jiru kanatti ni dhaqee maallaqni kun hawaasa akka gargaaru ajriidha. Ajriin tun maal akka qabdu ibsaa dhugaatii daqiiqaa lama isin ibsu namni gargaaruu fedha. Ani nama keenya nama miidhama kiyyaa imimmaan hin danda'u. Imimmaan hin danda'u nama miidhama kiyyaa hedduu akkoon asiin abbootti. Hedduu akkoon asiin abbootti. Hedduu kun nabbooye osii asiin nabbooye. Waan takka hin qabnu mutawwaraa waan kan yara dura bejee nabbooye kun abboo fi dargaggeessu. Ani miidhama nama kennaa imimmaan akkana buusu kana wallaahi maanguddittiin asii bootti. Maanguddichi kun asii booye argitan kun imimmaan kan nagee booye. Gara deemtu wallaalte wallaahi baay'ee na dhagaama baay'ee. Siigalee uf qabuu dadhabe wallaahi yaa garuma siin dubbadhe. Daakii bira dhaabadha. Shaalli waaqala. جباد أبشر نقرقر برا جرا إن شاء الله أما أما